Kaawunsiliin dargaggoota Musliimaa Itoophiyaa jalatti kan hojjennu kaawunsiliin dargaggoota Musliimaa Oromiyaadha. Egaa bakka kanatti amaanaan kun itti kenname eegallee hojiilee garaagaraa karaa qabsiisuuf wanni halkanii fi guyyaa tattaaffataa jiru jirra. Sana keessaa tokko torbee darban keessaa magaalaa Naqamteetti kilaastara dhihaa kana kan nuuf tajaajilu godinaalee Wallaggaa fi Wallaggaa keessa jiran hunda kan tajaajiluu danda'u seentarii bareedaa bannee jirra. Seentariin sun leenjiifis barnootaafis wanna garaagaraatiif kan ta'uu danda'u. Itti aansinee kan kilaastara kibba lixaa naannoo Jimmaa fi Lubaaborii fi akkas wal qabatee godinaalee 6 tajaajiluu danda'u. Seentara bareedaa isaadhaa magaalaa Jimmaatti saaqnee jirra. Amma sadaffaa irratti magaalaa bareedduu kabajamtuu kana keessatti Adaamaa hawaasni siitan siiqa gabaachuu wal hubachuu keessatti seentarii kilaastara giddugalaa kanaaf yookaan Shawaa jedhamu kanaaf akka seentarii ta'utti waajjira kana guyyaa har'aa asitti saaquu bakka kanatti argamnee jira. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Qaa'aan kun yookaan addaraashni keessa teenyu kun kan keenya. Takbiraadhaan nu gammada. Bakka garaagaraatti yeroo sagantaa garaagaraa qopheessinu galma kireeffanneet achitti waan garaagaraa goonee itti tajaajilamna. Har'a bakki kun akka waajjiraafis galmaafis mijaa'aa ta'utti bakka kana galma leenjii fi waan garaagaraatiif oolu. Tarii waajjirri immoo eessa bira jechuu dandeessu yeroo baanu tarii waajjiricha kan saaqnu ta'a isa immoo waliin ilaallaa jechuudha. Rabbi fiixaan nuuf haa baasu. Inni nuti qabxiilee gurguddaan nuti irratti caalatti irratti hojjechuu barbaannu dargaggoota keenya tokkoomsuudha. Yeroo ammaa dargaggeessi kanaan dura Islaama keessatti akka namni hundi beeku tokkummaan diinii kana akka isaan ceesisaniif hundee isaaniif ta'ee jira. Tokkoon hiriiranii qaama amantaa hojjetus, siyaasa biyyaa bulchus, nageenya biyyaa kabachiisus, diinagdee biyyaa ceesisus dargaggoonni hundi irraa kaasanii irratti warra hojjetee beeceessisaa ture. Dargaggoonni magaalaa keenya keessa jiran dhaabbata walitti isaan qabu mazallaa ta'uu dhabuu irraa kan ka'e faffaca'aniitiin turan yeroo dheeraadhaaf. Kana yeroo jennu majlisa jalatti hojjechuun utuma jiru sana jabeessuuf immoo kallattii majlisni federaalaa qabateen eega kaawunsiliin dargaggoota Itoophiyaa hundaa'e kan naannolee akka hundaa'u taasifamuun dargaggoonni ilaalcha qabanii wajjiniin tokkummaadhaan akka isaan hiriiranidha. Namni gariin leenjii bareedaa qaba. Namni gariin immoo muuxannoo bareedaa qaba. Namni gariin immoo barumsa qaba. Namni gariin immoo humna qaba. Namni gariin akaadaamishaanidha. Namni gariin diinii beeka. Cudwii kana yookaan kutaa kana yoo walitti fidne diinii kana ceesisuu hin danda'a dargaggeessi waan jedhu qabanneet kanaan kaane jechuudha. Rabbiin dargaggootaaf suuraa moggaasee dargaggoota jedhee suuratul Kahf jechuun qadiyyaa dargaggootaatiin mogga'e suuraan kun. Isaan immoo tawhiida tumsuudhaaf qabsoo isaan godhanitti Rabbiin qaamaa fi waan garaagaraa hunda caalaa warabatnaa calaa quluubihim qalbii isaanii irratti hiine jedhe dargaggoota. Dargaggoonni fikiraa waamicha gamaa gamanaa oofamu. Kun akka amriin achi jabaateetiin naqdii nama tuffachuu fi nama arrabsuu fi nama xiqqeessuuf gale. Ilmuma xiqqoodha. Kun immoo mana waan araada garaagaraatti garagaleetu waan hunda keessatti talisaa haa ta'e. Kun immoo sooshaal miidiyaa nurkaa fudhate. Kanaaf akka dargaggoota Muslimaa Oromiyaatti jalqaba dargaggoota kana tokkoomsuun kaayyoo keenya ta'a jechuudha. Kanaaf dargaggoota kaleessa ijaarree har'a immoo mataa walitti fidnee dargaggoota tokkummaadhaan yoo ijaarree bakka majdii kaleessaatti deebi'uu dandeenya jechuudha. Bakka cimina kaleessaatti deebi'uu dandeenya. Rabbi nuuf haa taasisu. Taariikha himachuu otoo hin ta'in taariikha hojjechuu dandeenya. Seenaa abbootii keenyaa otoo hin ta'in seenaa sana dalagaa fi qabataman lafarratti argamsiisuu dandeenya jechuudha. Tokko. Lammaffaa qabxiin ijoon nuti irratti hojjennu barnootaa fi leenjii irratti hojjennu. Barnoonni biyyi tokko qabeenya qabdi, qabeenya uumamaa qabdi, sana qabdi, kana qabdi, maa hin fa'a? Qabeenya uumamaa kana nama utilize godhee itti fayyadamu nu barbaachisa.
dargaggeessi hin baranne immoo homaa bu'aan fidu biyya sin jijjiiru ba'aadha. Dargaggoonni har'a biyyattii keessatti qabxiin barnootaa akkana gadi bu'ee dhibba keessaa 8.4 qofatu dabree jedhamee haasa'amu kun aglabiin isaa ijoolluma keenya beeka. Baay'inaan kanuma keenya. Maaliif enaan baay'ina himataatti jirra jechuudha. Gaafa kaan nuti parsantaa hagasi jechuu jirra. Kunis kanuma keenyaa jechuu fudhachuun immoo barbaachisaadha. So maal irratti dalaguu qabna? Akkamitti barnootaa fi leenjiidhaan hawaasa keenya ijoollee keenya harca'utti jiran kana abdeet goona. Bilaa ilmi maa nanjaha. Idaa kunta turiidu dunya fa'alayka bilaa ilmi. Beekumsi duniyaas yoo barbaanne waan ittiin argannu. Akhiraas yoo barbaanne waan ittiin argannu. Kallattiin hojii keenya nuti akka Oromiyaatti qabannu leenjii fi barnoota walitti aanaa kutaa garagaraa dhimma garagaraa irratti hundaa'een dargaggoota keenya qindeessuu barbaanna jechuudha. Rabbi nuuf haa laaffisu. Kanaaf qabxiilee ijoo wannoowwan akkasiidhaa barsiisotaa fi barattoota yuunivarsiitii, akademishaanii, namoota ekonomistootatu jira, injiinarootatu jira, nama barnootaan marhalaa garagaraatu jira. So Oromiyaa keessa yuunivarsiitiin biyyattii hedduun Oromiyaa keessa jira. Yuunivarsiitolee kana fayyadamne ilmaan keenya akadeemikiidhaan akka isaan cehan, akka isaan deeggaraman gaabbiin yookaan qaawwii kan jiru barnoota irratti yoo ta'e barnoota irratti, qaawwii kan jiru language qooqa irratti yoo ta'e qooqa irratti akka isaan jabaatan gochuudhaan barattoonni kun akka isaan cehan gochuudhaaf irratti hojjechuun murteessaadha. Waa tokkitti اللي أشوف مستقبل وهذه الأمة في شبابها في يد شبابها مستقبل حواسة كان هذا درجة جوز سير كان ينزل يوم برن يوم كران يوم رجل أي مستقبل نبني مستقبل كمين إجارو الأفدمنا يوم برتو درجة جوني كان ينبسيسني كاسيسني هم عنجسني يجتشو كان برنوني كابتي إجو لينجيني في برنوني كابتي إجو نتيرتي فوكس جونو دا نقبضا إني كان برادا أوروميا كيست أكان كان بلتي تنجو ركو هوجي أبدومات ركو هوجي أبدومات درجة جيسي هوجي هنك أبو جتشو فيس غافي حتى يوبرو آدان هوجي اللي قديبو آدان نمني كين يقديبو إيو آدان لغم برباد درجة جيسي جماعة تلك هاتيتي بشان أركنتك أبتيتما مكجلة تاو باديا كيست تاو أبنا وهي تاو ملي أبي روبا هوا واتو قدون جرين حجتي جيرمون برباد كن آدان تتأي باينا ركون أبامون هوجي جرمون أكو مجرو تتأي آدي چلي في دونو برباد سايچو انتربرينرشيب درجسي هوجي أبو ماهي متكون ركون ساماري preliminary assessment gochuuf de qorannoo sana irratti immoo projektoota xixiqqoo haga projektoota gurguddaatti launch goona dargaggeessi kun dhugaadhaan faayinaansii yoo ta'e akkamitti karaa baankii fayyadamuu danda'a gurmaa'insa yoo ta'e akkamitti karaa mootummaas fayyadamuu danda'a biyya kana yeroo ammaatti haaliyan numa harka jira haqiiqaatti eega ta'eeti kan immoo haasaa qofaan miti abbaa biyyaati nuti jechuun bu'aan qabu nuti warra biyya hooggannu jechuun bu'aan qabu maal mustafmarna dargaggeessi keenya ammallee bakkuma kaleessaa jira taanaan abbaa biyyummaan himatamu maanaan qabu jechuudha. Kanaaf kana qabatamaan hojiitti jijjiiruudhaaf waan dandeenyu hundaan dandeettii iskiilii namootaadhaa dargaggoota keenyaa barattoota keenyaa aangessuuf ol fuuchuuf qabxiilee ijoon irratti hojjetamu kanadha. Qabxiin afuraffaa nuti irratti fookas goonu biyyuma kana keessatti community service tajaajila hawaasaati. Islaamni khidmaadha. Hawaasa kana sarba gochuun hawaasa immoo maanguddoota irraa miti sarvisiin kan eegamu daa'imman irraa miti dargaggeessa irraa warri kaleessa waa hedduu baatee raayaa islaamaa ol fuudheetiin addunyaa kana bulche dargaggoota waa'iin gariin nabiyyootaadhaa waggaa 20 irratti warra jiru sami'naa fatan jechuun haa'ulaay anbiyaa dargaggoonni kun sarvisii kennan gaafa sanas jechuudha tajaajila hawaasaati hawaasni kun gurmeessuu barbaada hoogganuu barbaada karaa qajeelchuu barbaada waan nurraa eegamu gama masaajidaa fi caasaalee qabnu hundaan dargaggeessi qabnu kun guutummaa guutuutti deeggarsa nurraa eegamu akka geessisu amaanaatu nurra jira. Khayruun naasi anfa'uhum linnaas caalaan namaadhaa dargaggeessa ofiifuu talisaa hin qaraane hin baranne hin hojjenne dayyuusi odoo hin ta'in caalaa namaa jechuun nama ofarra darbee hawaasa ofii tajaajiluu danda'edha. Kana rabbi nuuf haa laaffisu. Kanaaf qabxiilee ijoo
amma wali isnikaase kanarratti hundaa'ee dargaggootni kaawunsilii dargaggoota muslimaa Oromiyaa ka Itoophiyaa jalatti waan danda'amu hundaan qaawwa jiru cufuudhaaf deemuu jira. Namni tokko maalii waajjira asittis achittis banuun waajjira banuun bu'aa maalii qaba jechuu danda'a. Kaleessa bakka itti marja'ii qabnu hin turre. Har'a immoo magaalaa kana keessatti waajjira banneetiin jirra ni ilaaltanii. Galmi kun leenjiidhaaf barnootaaf yoo barbaanne abbaasii wajjin mareennee irraa kunne kutaa bultumaa goonee firaasha wayii galchinee yeroo dargaggoonni kilaastara bakka garagaraatti magaalaa Shawaa kana keessaa dhufan asumatti akka isaan bulan goonee nyaata asuma finnee fi idaaraa keenya as goonee leenjii asuma kenninee qabsuu dandeenya. Har'a Adaamaatti kilaastara kana Adaamaatti hasaaqnu malee tajaajilli inni kennu magaalaa 10 fi godinaalee 4 kenna. Magaalaa 10 fi godinaalee 4 kenna. Kanaaf kana hundarratti yoo Rabbi jedhe hojii hojjechuudhaa fi nu bira dhaabadhaa nu cina dhaabadhaa.